kan baay'ee nama dhibu subscriberii 1000 geenye jirra jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo kun baay'ee surprise dhanaa fi subscriberii 1000 irra geenye irraa almost naannoo ji'a 9f naannoo 7 gidduutti jechuudha. Baay'een sin galateeffadhaa warri subscribe gootan hundi keessan baay'ee naaf galatooma. Amma tu ilaalleeti kun waan xinnoo isinitti fakkaachuu danda'a isinitti garuu subscriberiin 1000 baay'eedha. Mee fakkeenya isinii fudhadhaa. Nama 20 fuuldura keessan jira jennu nama 20tti dhaabatanii dubbachuun mee ilaala. Yookiin immoo nama 50tti dhaabatanii dubbachuun amma namni baay'ataa deemeen gaa nama sodaachisa. Fakkeenyaaf namni 100 gaafa ta'u immoo ilaala amma namni baay'atu jechuudha. 500 gaafa ta'u immoo akka baay'atu nama 500 ilaala. Zan amma nuti garuu 1000 irra geenye jira jechuudha. Baay'ee sin galateeffadha. 1000 dura dhaabatanii haasa'uu yookiin immoo barumsa ilaachuun amma akka namatti ulfaatu kanatti yaaduun danda'ama jechuudha. Kanaaf baay'een sin galateeffadha warri subscribe gootanii warri viidiyoon gadhiisu irratti comment gootan share like comment garaagaraa laattan baay'een sin galateeffadha. Baay'ee naaf jiraadha. Egaan YouTube koo kana salphaamatti lafaa ka'een as ga'e miti. Wantoota baay'ee keessa darbeera yeroo baay'ee barnoota wajjin namaaf mijatu kana keessa garuu darbeera hanqinoonni meeshaalee adda addaatti nama mudatan jiru kana malees wantoonni garaagaraa hin jiru garuu kana keessa darbee yeroo ammaa kana subscriberii 1000 guuteera gara fuulduraatti seenaa YouTube kootii bal'inaan nanaasaadhee yaada maaliif tutorialii wayii kana irratti hojjechuu waan hin barbaaduuf isarrattis gaa akkasiin eeggattan abdii guddaan qaba. Egaan guyyaarraa kana gaa kanan gara keessan dhufee wayii subscriberii 1000 guutuu fi akkasumas 1000 guutuu wajjin wal qabatee immoo badhaasan yookiin immoo 1 GB internetii free isinii laachuu fudhachuudha. Dorgommiin kun baay'ee salphaadha. Daqiiqaa 5 keessatti kan hojjettanii deebistan jechuudha. Gaaffii salphaadha. Gaaffii 5 qofan qopheessee gaaffii 5 kana yoo deebistan dafee abbaa deebiseef gaa in laatama jechuudha. Karaa kamiin galaa ittanii yaaddeena karaa Facebook koo way karaa Telegramii koo naaf erguu dandeessu bakka jirtan teessan jechuudha. Kanaaf salphaamatti daqiiqaa 5 keessatti waan akka deebistan abdii guddaan qaba. Egaan baay'een sin galateeffadha. Baay'ee naaf jiraadha. Egaan dorgommiin irraa gaaffii 5 qaba isiniin jedheera. Gaaffii 5 kun maal akka ta'an walii wajjin ilaallachuudha. Gara gaaffii tokkoffaatti gaafan darbu Telegramiin koo miseensota meeqa qaba? Join gochuun dagatiin achumaani. Lammaffaa irratti immoo gaaffii lammaffaa immoo Facebook page koo miseensota meeqa qaba yookiin immoo follower yookiin like meeqa qaba? Isas achumaan like gochuun dagatina. Gaaffiin sadaffaatti gaafa dabarru torbanoota lamaan darban kana keessatti wayii video editingii hojjechaan ture. Video editingiin kun kutaa meeqa qaba? Amma ammaatti videoon gadhiifame wayii video editingii irratti kutaa meeqa qaba? Amma ammaatti videoon kun gadhiifaman jechuudha. Gara gaaffii arfaffaatti immoo gaafa dabarru gaaffiin arfaffaa kun FB dha kan inni jalatti qoodamee jiru. Arfaffaa jalaa A jala jiru. Maal jedha viidiyoo amma ilaalaa jirtu kana gruupii Facebookii miseensota 10,000 ol qabu irratti share gootee erga share gootee immoo karaa Facebookii yookiin immoo karaa Telegramii kootii naaf ergitaa jechuudha. Gaaffiin arfaffaa jalaatti baa jalatti kan ramadamu immoo viidiyoo makana share gootee viidiyoo makana Telegramii irratti share gootaa gruupootatti share itti gootu gruupoota 3dha. Sadan isaaniiyyuu miseensota 1000 ol qabaachuu qabu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Dhumarratti gaaffiin shanaffaa YouTube koo kana subscribe gootee screenshot gootaa akkasumas hiriyaa kee tokkoof dabarsitee hiriyaa keetiin subscribe godhattee erga hiriyaan kee sun subscribe godhee immoo screenshot godhee siif ergaa screenshotota kana walitti qabdee immoo naaf ergitaa jechuudha. Gaaffii shanansaadha. Namni kamiyyuu dogoggorsuu yoo yaade matumaan danda'amu. Dogoggorri tokko irratti argaminaa jechuudha. Takka argitanii deebitanii balleessitanii hin danda'amu. Waan linkii itti dheera. Telegramii koottis ta'e Facebook kootti wanti isin ergitan akka deebiin bannee fi kanaaf waan ergitan takka qulqulleeffadhaama takkaama ergaa hankanaa booda 2-3 balleessitanii hin erginaan isiniin jedha jechuudha. Egaa dorgommii kanaaf yeroo ammamiitti kennamee jechuu dandeessu torbee lamaan viidiyoon kun upload itti ta'etti isin beeksisaa jechuudha. Yoo naaf danda'ame nama mo'atee yaada isaa wajjin karaa viidiyoo isiniif dhiyeessu yaada nama mo'atee yoo naaf hin danda'amne ta'e yoo xiqqaate illee sagaleedhaan illee waraabeen ergaa jechuudha nama mo'ate sana. Kanaaf torbee lamaan irraa kan ammoo
ilaaluun dagatinaa eenyu akka mo'ate jechuudha. Akkasuma gaafan subscriberiin koo 2000 guutus dorgommii jiibiin tokko ni jiraata ilaaluun dagatinaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo baay'een sin galateeffadha. Subscriberii 1000 guutuu keenyaaf baay'ee gammadeera. Akkasuma warri ammallee viidiyoo kana ilaalaa jirtanii subscribe hin goone subscribe gochuu hin dagatinaa sinin jedha. Baay'een sin jaalladha. Guyyaa gaarii. Ifam. Halkan gaariis ta'uu danda'an beekamu. Dorgommichi jalqabeera. Ati sammuu jalqabii carraa kee yaali. Carraa gaarii.